Waraanni bilisummaa Oromoo Wobona guyyaa har'aan tanaa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Harawaa keessatti humnoota mootummaatiin waliin lola guddaa gaggeessaa ooluu kan beeksise. Lolichaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu Wobon kaaba Oromiyaa godina Walloo beeksisee jira. Wobona kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Harawaa bakka addaa Haroo jedhamuttis lola jabaa guyyaa har'aan tanaa ganamarraa kaasuudhaan ammoo gaggeessaa turee fi hanga guyyaa kana waaree boodaattis lola jabaa waraana PP irratti bakka Sanqallee jedhamu buufattee uummata dararaa turte waliin ammoo taasiseen loltoota Biltsiginnaadha. Hedduu isaanii barbadeessee jiraachuu Wobon kaaba Oromiyaadha beeksisee jira. Humni waraana mootummaa Biltsiginnaa kun konkolaataa paatroolii lamaan madoo magaalaa Booraatti ammoo geessuunis himamee jira. Waraansi Woboo fi mootummaa akkuma giddu galeessa amma kaaba Oromiyaattis ammaatee jira. Tarkaanfii jabduudhaa fi guggubduu Wobon zoonii kaabaa ergamtoota maafiyaa jedhuun humna raayyaa ittisa biyyattii irratti ammoo fudhate. Kanaanis humni mootummaa kunneen kan akka malee nahana humna madoo isaanii fe'achuudhaan of duuba deebi'anii akka turanis Wobon kaaba Oromiyaa beeksisee jira. Waraanichi hammaachuun itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa aanota hedduu keessattis waraanni guddaa Woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan ture. Torbee darberraa kaasee ammas Wobon injifannoo guddoo achitti gonfachuus himee jira. Gama biraatiin ammoo Wobon godina Arsii Lixaa keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyattiidha haleelee jiraachuus beeksisee jira. Wobon aanaa Heeban Arsii gandaa Dagaagaa iddoo addaa ammoo Dalaalee jedhamutti humnoota raayyaa ittisa biyyattii irratti tarkaanfii jabduu fudhateen birgeediin kibba bahaa Wobon tarkaanfii boonsaa fudhate. Kanaan loltoota mootummaa dhibbaan lakkaa'aman iddoo irraa deebii hin qabnetti ergee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Wobon tarkaanfiiwwan jajjabduu kana fakkaatu fudhataa jiraachuu yoo beeksisu, raayyaan ittisa biyyattiitis ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii keessatti humnoota Booshanii irratti raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhatee jira jedhana. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyiitti raayyaan ittisa biyyattii tarkaanfii fudhateen Booshanii hedduu isaanii barbadeesse. Hedduun harka laatanii jiran jechuudhaanis Leetanal Koloneel Ayyaloo gama isaaniitiin ibsanii jiru. Raayyaan ittisa biyyattiitis isa kana fuula miidiyaa hawaasummaa isaa Feesbuukii gubbatti maxxansuudhaanis kan ammoo ifoomse. Wobon kanarratti waan jedhe qabaachuu baatus ammoo lola jabaa guyyaa har'aan tanaa Arsii Lixaatii fi akkasumatti illee ammoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Harawaa fi Lixa Oromiyaatti gaggeessaa ooleen injifannoo guddoo gonfatuun diina naasisee sabicha abdachiisuun fuulduratti adeemaa jiraachuu isaatis waraanni bilisummaa Oromoo Wobon beeksisee jira. Hezbollaan erga raadiyoo harkaa hedduun miidhamee booda Israa'elitti rokkeetii danuu dhukaasee meeshaa waraanaa Israa'el irratti xiyyeeffachuudhaan rokkeetii dhukaasuu Hezbollaan beeksise. Kuni erga ammoo guyyaa kibxataa meeshaaleen qunnamtii Hezbollaa irratti haleellaa raawwateen booda yeroo duraatiif kan dhukaafameedha. Haleellaa gaafa kibxataatiin ammoo 12 du'anii jiru, 3,000 kan siqan immoo miidhamanii jiru. Guyyaa roobiitis ammoo maloota kominikeeshinii irratti haleellaan bira raawwatee jira. Har'aan tana erga Gaazatti waraanni eegalee Israa'elii fi Hezbollaa yeroo adda addaatti walitti dhukaasaa kan turan ifatti ammoo haaloo bahuudhaaf jecha maloota kominikeeshinii korratti kan xiyyeeffate haleellaa raawwataa jiruu fi akka dhohinsi kun ammoo raawwatuufis kan duuba jiru Israa'elii jechuudhaan Hezbollaan haleellaa jabduu raawwatee jiraachuu beeksisee jira. Kanaan dura Hezbollaan rokkeetii 8,000 ol gara kaaba Israa'elitti yoo dhukaasu, Israa'elis ammoo haleellaa qilleensaa fi tankiidha raawwachuun ishee ni yaadatama. Erga kaleessaatii kaasee yeroo itti haleellaan jumlaan kun ammoo miseensota Hezbollaa irratti raawwatame ilaalchisee yaadonni hedduunis ka'aa jiru.
hammachaa dhufuun muddama daangaa kaaba Israa'el irraa immoo hordofuudhaan inni tokkos Israa'el yeroo kana filachuun milishaa Libaanos kanneen Iraaniin deeggaramaniif ergaa gaddisiisaa dabarsuu isheetis jedhamaa jira. Israa'el qunnamtiin Hezbollaadhaa hangam rakkoo keessa akka jiru agarsiisuudhaan gareen kun haleellaa daangaa qaxxaamuruu dabalatee banuudhaaf duubatti akka deebi'u yookaan raawwachuun garmalee akka itti ulfaatu abdachuu dandeessi yoo xiqqaate ammaaf jedhamaatis jira. Yookaan Israa'el ammoo opereeshinii cimaa fi sodaachisaatiin ofiishee ammoo Libaanos keessatti raawwachuudhaaf dursitee haala mijeeffataa jirtis jedhamaa jira. Raadiyoon xixiqqoon qunnamtiidhaaf fayyadaman haaraan guyyaa har'aan tanaa Libaanos keessatti dhohanii yoo xinnaate namoonni 9 ajjeefamanii kanneen 300 ol ta'anis har'aan tana madaanii jiran jechuudhaanis ammoo ministeerri fayyaa Libaanos dubbachuu isaanii AFP'n gabaasee jira. Kanarratti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken wayitii Masri daawwachaa jiranitti gaaffii miidiyaarraa isaaniif dhiyaateen ammoo Ameerikaan waan guyyaa kibxataarraa kaasuudhaan hanga har'aatti Libaanosii fi Sooriyaa keessatti mudate dhohinsa meeshaa kominikeeshinii Hezbollaan itti fayyadamu mudate waan beektus hin qabdu keessattis ammoo hin hirmaanne jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixatti tarkaanfii jabduu fudhachuun humnoota bilisiginnaa hedduu barbadeessee jira jedhee WBOn lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Karraa keessatti lola jabaa humnoota mootummaa waliin gaggeesseen tarkaanfii jabduu fudhateen injifannoo guddoo gonfatuun humnoota danuu iddoo irraa deebii hin qabnetti ergee jiraachuu himee jira. WBOn zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Karraatti humnoota weerartuu bilisiginnaa kan jedhu raayyaa ittisaa irratti tarkaanfii jajjabduu fudhatee jiraachuu kan beeksise. WBOn humnoota mootummaa kanneen maqaa caasaa haaraa ijaaruu jedhuun ammoo bulchiinsa magaalaa Qilxuu Karraarraa gara ganda Guyyoo Saaccee jedhamtutti deemaa turtetti ammoo haxxeetti hidhuudhaan tarkaanfii jabduu irratti fudhateen humnoota raayyaa ittisa biyyattii danuu isaanii du'aa fi madoon adabee jiraachuus himee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaadhaa jabaatee lixattis akkuma giddu galeessaa itti fufee jira. Tarkaanfii jabduu fudhate kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn nyaataa fi meeshaalee waraanaa harka adda addaa irraa dhuunfachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannichaa himanii jiraachuun kan gabaafame. Wal waraansi WBO fi mootummaa kan durii caalaa jabaatee jira. Godinni lixa Wallaggaa aanaaleen hedduun ammas akkuma durii deebi'uudhaan lola meeshaalee gurguddoo keessummeessutti jiran. WBOn tarkaanfiilee jajjabduu godina lixa Wallaggaa aanoota hedduu fi giddu galeessatti ammoo lixa Shaggarii fi akkasumatti illee kaaba Shaggar dabalatee aanoota hedduu keessatti fudhataa jiruun humnoota mootummaa hedduu iddoo irraa deebii hin qabnetti erguudhaan Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii godhee jiraachuu kan beeksise. Mootummaan intarneetii lafoota hedduutti addaan kutee haleellaa lafoo fi qilleensarraa WBO irratti ammoo raawwatus WBOn kanaaf duuba deebii hin qabu kan jedhe. Duuba deebiin hin jiru jechuun duratti deemuu malee tarkaanfii jajjabduu yeroo ammaan tanaa giddu galeessa dabalatee lixaa fi kibbatti fudhataa jiru WBOn injifannoo guddoo argatee duratti adeemaa jiraachuus beeksisee jira.